hangan dhufutti itti fayyadami. Suuraa moobaayila keessaniin kaatan mana suuraa otoo hin geessiin akka barbaaddanitti edit kan isiniif godhu, barreeffama barbaaddan irratti barreessuu kan isin dandeessisu, baakgiraawundii suuraa keessanii akka jijjiirtaniif kan isin gargaaru, suuraa garaagaraa lamaaf isaa ol walitti fiddanii waliin kan kaataniittu kan isiniif fakkeessu appilikeeshinii jaalatamaa namoonni miiliyoona 100 ol ta'an daawunlood godhatan. Liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa jalqabaarra waan isiniif hin kaayeruuf liinkii kana tuqachuun daawunlood gochuu dandeessu. Bara jireenya kee keessatti hanga lubbuun kee darbuutti maal dagachuu hin dandeessu jettanii dargaggeessa yookiin immoo shamarree tokko gaafattanii jalqaba naman jaalladhe jettee yookiin immoo jedhee isiniif deebisuu danda'a. Jaalalli jalqabaa jaalala qofaa miti. Dubartiin durbummaa isheef akkuma dhiphamtee hanga yeroo gaa'ilaan geessutti kunuunfattee qabattee feetu jaalalli jalqabaa onnee keessatti uumames akkanuma uumamaan laphee keessatti kan kunuunfannedha. Maqaan koo icciitii isiniif haa ta'u. Dachee bal'oo magariituu Oromiyaatu na biqilchee. Maatiin koo itti gaafatamummaa fudhatanii barnoota koo kutaa 1 hanga 10tti seeraan na barsiisaniiru. Hanga kanaatti barnoota kootti cimaa waan hin taaneef qormaata maatirikii kutaa 10ffaa hatuun dirqama koo ture. Kun akkanaaf milkaa'uuf tooftaan uummadhe keessaa tokko maqaa barataa cimaa mana barumsaa keenyaatti maqaa koo moggaafachuudha. Yaadni kun akkuma naaf dhufeen har'a borotoon jedhiin mana seeraa dhaqeen maqaa koo jijjiirsifadheen akkan milkaa'uuf qormaata maatirikii kutaa 10ffaarra taa'us haa ta'uutii garuu kan na qoru na qabee barnoota lamaan F akkan argadhu na taasise. Karoorri koo yeroo dheeraa fudheen itti yaadaa dhufes otoo milkaa'in hafe. Sanaan booddee barnoonni kun yoo natti haftellee hiriyoota koon gadi hin jiraadhu jedheen oliif gadi fiffiiguu hojii garaagaraa hojjechuu nan eegala. Kanaan otoo hin jiruu guyyaa tokko hiriyaan koo tokko gara Sudaanitti baduu ni dandeenyaa maal yaaddaa jedhee na gaafata. Inni barnoota isaarra jira. Haa ta'uutii garuu kashlabbummaan kun ijoollummaan maatii isaaf akka hin ajajamneef dirqama waan isatti laatteettuuf waan namaaf hin tolle malee waan gaarii yaaduu hin danda'u. Yeroo sanatti ani silaafuu akkatti daandii qaxxaamuraan jireenyatti hin bahu nan barbaada mitiire. As achi otoo hin jedhiin gurbaa kana tole hin jedheeni. Eega kanaatii namoota gaggaafatee qarshii nu barbaachisu erga natti himee booda dhokseen maatii koo jalaa fudhadheen gara Sudaanitti imalan jalqabe. Akkan biyya Sudaan ga'een ijoollee Oromootiin akka wal argadhuuf dallaalaan daandii nutti argisiisaa ture bilbila isaanii nuuf kenne. Akkuma geenyeenis ijoollee kanatti bilbilanne. Bakka jirru dubartoota lamatu dhufee nu fuudhe. Mana isaanii lamaan keenya keessanii. Ani garuu dubartoota lamaan keessaa ishee tokkotti battaluman arge ijji koo na nahee. Kana duratti qoosaadhaaf waa'ee jaalalaa nan haasa'a malee gaafadhees jaaladhees hin beeku. Jaalalli jalqabumaayyuu sodaachisaa yoo itti seenan keessaa bahuun kan ulfaatu ta'ee waan natti dhaga'amuuf garaatti hin jabaadhu. Namni yaadee xiinxalee karoorsee waan isa qabu baanatti fakkaata. Haa ta'uutii garuu mucayyoo kana ija ishee keessa ilaaleen quufuun dadhabee baay'ee bareeddi. Yeroo kofaltu ilkaan ishee a'adiin gadi yaa'anii toora nam'anii natti siqi kan jedhanii fakkaatu. Uumaan bareechee foo'ee adda godhee ishee uumeera. Gara mana isaaniitti dubartoonni kun nu fudhatanii galanii nyaatas nuuf qopheessanii haala jiru haala biyya sanaa tokko lamaan waan jiru erga nutti himanii booda guyyaa 3 mana isaanii bullee sanaan booddee bakka itti hojiin barbaaddatamu nutti argisiisanii gara hojii isaaniitti bobba'anii. Hojjedhee of jijjiiruun kaayyoo kiyya ta'us haa ta'uutii garuu yeroo sanatti dhimma hojii barbaadee
hojii argachuutu sammuu koo keessa jira otoo hin taane dhimma mucayyoo kana haala kamiitiin harka koo keessan galfadhaatu qalbii koo keessa seenee naannoo torbee 3 hojii otoo hin argatiin dubartoota lamaan kanatti maxxannee hiriyaa koo waliin dabarsinee sanaan booddee garuu naannoo biraatii hiriyaa koo waliin albuuda baasuun hojiin nuuf argamee imala keenya taasifnee biyyatti waantan mucayyoo kana hin beekneef gaafachuuf otuman sodaadhuu hafamoo ta'a jedheen otoon garaa hiruu imala koo bakka sanaatti raawwadhe haa ta'uutii garuu guyyaa 3 bakka hojii buleen waggaa 3 kanan ture natti fakkaate jaalalli ishee baay'ee natti ho'ee yaaddoo nan dadhabee sanaan booddee otuu waan tokko hin ta'in na dhukkube jedheen bakka nuti hojjennu immoo manni yaalaa gaariin waan hin jirreef sababa uumeen gara magaalaa ijoollee kana biraatti dhufe maallaqa liqeeffadheen mana yaalaa deemeen dhibee waan hin qabneef sobeen mana yaalaa keessaa mana fincaanii gaheen gara manaatti deebi'aa galgala yeroo dhufan deemtee jedhanii yeroo na gaafatan eeyyee jedheen deebisaafi kanaan na dhukkuba jedheen torbee tokko dabaladhe sanaan booddee garuu anis obsuun waan natti ulfaateef yoon deebi'een bakka hojii deeme dhabuu waantan danda'uuf mucayyoon jaalladhe sana qobaatti waameen gara bakka hojii sanaa deemuun barbaadu asumaatii hojiin barbaaddadhaa jedheen gaafadhaanii. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii ani sumaafa malee. Yeroo kanatti isheen salphaatti kan argatamu miti yoo argattes mindaa gaarii hin qabu siif barbaannaa hanga argattutti onuma bira taa'ii jettee naaf deebiste sanaan booddee namoota biyya koo magaala sana keessa jiran tokko bareen hojiis naaf argame ammas maallaqa liqeeffadheen mana kireeffadheen qofaa koo jiraachuu eegalee hojii kiyyaa yeroon deebi'u yeroo galgalaa'u ija jaalalaa koof gammachuu kennuuf deemeen nagaa isaan gaafadhaa waliin haaseen erga galgaleeffadhee booda lamaan isaanii deemsa xiqqoo nageessu kana gidduutti suuta harka koon mucayyoon jaalladhu kana hammadheen nafa ishee tuttuqaa rifeensa ishee hooksaa itti siquun eegalee isheenis akkanuma obban akkanaaf taate fuulaan miiraan natti argisiisuu eegalte kanaan otoon jedhu guyyaa tokko carraa uumeen hidhii ishee keessa yeroon dhungadhu taphni lamaan keenya gidduutti eegalame gidduu kanattis akkan jaalladhu nitti hime ishiin illee ilaalcha gaarii akkanaaf qabdu natti himte bifa kanaan jaalala jalqabne addunyaa kana keessa otoo hin taane addunyaa biraa keessa wanta hin jiru natti fakkaate waliis taane bifa kanaan guyyaa tokko jaarsa gara maatii keetti argadheen maaliif bultiin dhaabbadhu jedhee yeroon gaafadhu jaalala jalqabnee baatii lamatti akkamiin bultii jaarrannaa amala keenya sirriitti waliin barree jettee naaf deebiste anis tole jedheen jaalala kootti jabaadheen mucayyoo kana faana erganitti bofee booda naannoo baatii 8 jaalalaan erga dabarsinee booda haati jaalallee kiyya kanaa biyyaatiin boqotti yeroo kanatti jaalalleen koo gara biyyaatti deebitee galti biyyatti galtee torbee 2 akka turteenis mana hiriyaa ishee deemeen akka tasaa bilbila hiriyaa ishee harkaan otoo hin tuttuquu ergaa gabaabaa tokkon argee hiriyaan ishee qofaan ta'ee qofaa buluu nan sodaadhee jaalallee kee waameen of bira bushuun immoo natti ulfaatee jettee barreessitii fi yeroo kanatti jaalalleen koo rakkoon qabu hangan dhufutti waliin bulaa ittis fayyadamuu dandeessaa yeroon dhufe garuu kan koo waan ta'eef hin naaftaa isatu jaalala jedhee joonjaa jira malee anaaf yeroo dabarfannaadhaa ergaa jedhu waliif kan barreessan hedduu nan argaa hiriyaan ishee baay'ee na qaanfatti kabaja guddaas naaf qabdi jaalalli keenyi hanga dhumaatti akka ta'u barbaaddi haa ta'utii garuu jaalalleen koo duubaan waan kana haasofte guyyaa kana ofiif aareen fedhii kootiin hiriyaa ishee biran bulee waa'ee jaalallee koo wanta na dhoksiteettu natti himi jedheen gaafadhaanii yeroo kanatti isheen icciitii hiriyaa ishee eeguuf na amansiisuuf jecha natti hin dubbanne hin qabdu haa ta'utii garuu ani moobaayilii ishee harkaa fuudheen ergaa gabaabaa waliif barreessan baasiin itti argisiise kunoo maali dharee jedhee yeroo gaafadhuuni hiriyaan ishee baay'ee naatee
ani keessan jiru ishumatu akkasin barbaanne natti dubbattee otuu walii galtanii waliin turtanii immoo baay'ee natti tolaa ati nama gaariidha dhugaatti jaallattaa jettee na deebistee nama gaarii ta'uu koo miiraan galgaluma sana ittiin argisiisee aariidha jaateef wantan godheef wantan dhiisellee hin beeku jaalalleen koo kunis biyya galtee yeroo deebitu nagaallee ishee gaaftuu nan dhiisee bilbiluu miti daandii irratti yoo natti dhufte duubatti galagaleen deebi'a ofii afaan hin taane dubbattee hiriyaashee walillee walitti buutee gargar ba'anii jiraachuu eegalanii hedduus otoon turiin gara biyyaatti galtee gara biyya hambaa biyya arabaatti imala taasiftee anaa fi hiriyaanshee obbolummaadhaanis akka nama waliif yaaduutiinis takka takka ammoo akka jaalalleetti yeroo ammaa kana waliin jirra haa ta'u garuu jaalalli keenyi kan jalqabaa kan onnee qabeessa otoo hin taane sababni uumame tokko kan walitti fidedha dhiisuudhaaf isheen nama gaariidha itti fufuuf immoo waa'ee ni beekti waa'ee ishees nan beeka miirri lamaan keenya gidduu jiru wal fakkaataadha kanaaf takkaa obboleessaa takkaa jaalallee taanee wal rakkisna yookiin wal fuuna yookiin immoo walirraa adda baana jennee garaa waliin kunnu akkanumaan wal rakkisaa jirra kunoo har'a waggaa 3 lakkoofsisuu fi mee hiriyoottan koo seenaa keenya dhageessan yaada keessan naaf qoodaa ana obboleessa keessan Sudaanirraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa ani sumaafa malee osoo wal beenyu walnu suuraa moobaayila keessaniin kaatan mana suuraa otoo hin geessiin akka barbaaddanitti ediit kan isiniif godhu barreeffama barbaaddan irratti barreessuu kan isin dandeessisu baakgiraawundii suuraa keessanii akka jijjiirtaniif kan isin gargaaru suuraa garaagaraa lamaaf isaa ol walitti fiddanii waliin kan kaataniittu kan isiniif fakkeessu appilikeeshinii jaalatamaa namoonni miiliyoona 100 ol ta'an daawunlood godhatan liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa jalqabaarra waan isiniif hin kaayeruuf liinkii kana tuqachuun daawunlood gochuu dandeessu. ani sumaafa malee osoo wal beenyu walnu Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleessi keenya nuuf qoodee isiniif dubbiseen hin ga'a akkasin naarraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa maal gochuu akka qabu komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isin gaafachaa appilikeeshinii ajaa'ibaa suuraa keessan bareechee ediit gochuu danda'u suuraa keessan irratti barreeffama barreessuu yoo barbaaddan baakgiraawundii suuraa keessan duuba jiru balleessuu yoo feetan suuraa nama biraa waliin walitti fiddanii ediit gochuu yoo feetan fi kanneen kana fakkaatan gochuu kan danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa addunyaa kanarraa namni miiliyoona 100 ol daawunlood godhatee itti fayyadamaa jiru liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarraa isiniif kaa'ee waan hin jiruuf liinkii sana erga tuqattanii booda daawunlood bakka jedhu gadi siqtanii tuquun buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayik sheer gochuun illee akkana jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti halkan gaarii. ani sumaafa malee osoo wal beenyu walnu moobaayila keessaniin kaatan mana suuraa otoo hin geessiin akka barbaaddanitti ediit kan isiniif godhu barreeffama barbaaddan irratti barreessuu kan isin dandeessisu baakgiraawundii suuraa keessanii akka jijjiirtaniif kan isin gargaaru suuraa garaagaraa lamaaf isaa ol walitti fiddanii waliin kan kaataniittu kan isiniif fakkeessu appilikeeshinii jaalatamaa namoonni miiliyoona 100 ol ta'an daawunlood godhatan liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa jalqabaarra waan isiniif hin kaayeruuf liinkii kana tuqachuun daawunlood gochuu dandeessu. ani sumaafa